Agadaga wal dhageessisa tokkummaa konsertiin qeerroo fi qarree Oromoo biyya Dubaay jiraatan maraaf qadalee ilma sabaa aartisti Falmadaa Kabbadaatiin qophaa'ee anaa dhufu isiniin jechaa jira. Tokkummaa malee eentu alaa galee tokkummaa malee diina haleelure. Tokkummaa konsertiin qeerroo fi qarree Oromoo walitti fidee wal garsiisee wal barsiisee gammachiisee aartii Oromoo dagaagsee aartistii Oromoo utubuuf kan qophaa'edha. Egaan Oromoonni biyya Dubaay jiraatan gaafa guyyaa torbaa ji'a tokkoffaa bara haaraa bara 2022 iddoo Nashabaa istaadiyoom akka nurraa nafne jechuun koreen qindeessituu sagantaa kanaa waamicha Oromummaa isiniif taasisaa jiru. Artisti Falmataa Kabbadaa kaleessa fuuldura diinaa dhaabbachuun irra jedhu bashaggoodee abbaan biyyaa Oromoodha jechaa kan ture. Har'a konsertii isaarraa hafuun salphina irraa nafinaa nurraa nafinaa jenna. Tokkummaa konsertiin kan milkaa'ina haa ta'u jecha irra deebinee nurraa nafinaa waan kenna waliin kunuunfanna waliin tabba baana waliif taana. Tokkummaa konsertiin Nashabaa istaadiyoom gaafa guyyaa torbaa ji'a tokkoffaa bara 2022 wal agarraa nurraa nafinaa isiniin jechaa jira. Tokkummaa konsertii. Abaa'uutti baane